kamiyyuu erguun qabdu turte. Erga ergitee baate immoo dogongoruun qabdu. Erga dogongortee immoo kalas wanti darbeera. Takkaa duubatti deebi'uu hin danda'u. Qaama inni irratti si doorsisu kuni qaama haadha isaati. Qaama dubartoota hundaati. Har'a qaama kiyya tolbaa jettee maatii kee bilooktee, har'a qaama kiyya tolbaa jettee isaaf jettee maatii kee bilooktee isa wajjiniin turte. Har'a immoo maatii keetitti deebinaan viidiyoo keetiin si as faraarra'aa jira taanaan maatii ofirra dabartee sirra darbee maatii kee tuffata taanaan sirra darbee maatii kee arrabsa taanaan wallaahi fannisi jedhiin yoo barbaadde adda irratti laxxafadhuu deemii jedhi viidiyoo sirraa qabu sana viidiyoo kee qaama kee qullaa harkaa qabu sana yoo barbaadde harka irratti adda irratti laxxafadhuu deemii jedhiini bilookii biraa deemi na amani bilookii biraa deemi hiriyaan keenya lammaffaan gwaddeenyaa isaa jaalatte kunis gwaddeenyaan lamaan namni tokko gaarii ta'e gwaddeenyaan isaa sunis gaarii ta'a. Isaan lamaanuu laga tokko waraabbaman. Isaan lamaanuu aynata tokko. Gwaddeenyaa isaa dhaqxee jaalachuun keetis dogongora. Erga jaalattee immoo ammas inni maallaqa kaffaltee fi maallaqa kennitee firtaamti ishee tokko innis darbeera. Yaa bareeddu koo isaan lamaanuu bilookiitii irraa fagaadhu. Bakka isaan jiranii fagaadhu. Viidiyoo isaan waan barbaade haa godhu. Dhiira isin tuffatu bira hin dhaabbatin. Sirra darbee maatii kee arrabsu salayyuu jechuudha. Kanaaf bareeddu koo isaan lamaanuu siif hin ta'anii bilookiitii irraa fagaadhu. Dhiira biraa jammare. Adaraa dhaamsa kiyya. Isaan lamaan irraayyuu fagaadhu. Isaan lamaan iyyuu bilooki. Sunis siif hin ta'u. Gwaddeenyaa isaatis siif hin ta'u. Jaalallee kee inni duraatis siif hin ta'u jechuudha. Akkasi dhaamne kiyya koomentii jalatti dhaamsa keessan, koomentii kee jalatti yaada keessan akka barreessitaniif dhaamsa kiyya. Viidiyoo kana share like godhaa. Namoota hedduu daawwata viidiyoo koo garuu laayikii sheerii qabu. Share like godhaa, follow godhaa. Agaruma dhaggeeffattaniirtu. Isin immoo yaada keessan oduu isin ta'e maal gootan? Yaada keessan asitti naa barreessaa dhaqaatii koomentii alatti poositee dhufee koomentii alatti illee yaada keessan barreessaa fi mucayyoon hin dubbifatti waan ta'eef. Amma beektanii amma yaada keessanii dhaqaatii koomentii alatti laayik godhaatii koomentii alattis yaada keessan barreessaa fi mucayyoon ni dubbifatti maqaa koo gadi hin baasii waan jetteef ni ilaalti jechuudha ishiin koomentii. Okay, kanaaf maal jettan oduu isiniiti maal gootan? Minatti maasin immoo yaada keessan. Keessattuu shamarre. Keessattuu koomentii shamaraatan barbaada. Tokko deemuun tokkotu dhufe hamma caala yaada abbatu. Isaan jira kolla. Maal godhe beektanii? Viidiyoo qullaa irraa qabdi isa dura. Viidiyoo qaama ishii qullaa biraa qabdi. Sababa kanaaf maatii bilookisee ture. Maatii bilookitiin waliin jiraadhu jedhee. Maatii ishii bilooktee harmee ishii yaaddee jennaan bilbila ishee akka bilookii ta'e quban qabdu maatiin. Ilaa maatiin akka bilbila isaanii bilookte quban qaban. Sababa kanaaf mee durbiidha bira dhattee naa dawwalimee harmee daa'ima kiyya yaadeera sagalee ilmoo kiyyaa yaadeera jetteeni durbii ishii bira dhattee dawwalchiifatte. Gaafatti dawwaltuu nagahuma rabbii bichaa gaafattee baga nagaa taatetti irraa cufattee jennaan amma immoo kana dhagayeetu edaa maatii kee bilookirraa kaastee maatii keetu siin na wallolchiise dhe ammas durbii ishiitti dawwalchiifatte san haati ishii bira dhaqee as faraarra'e. Sini galeera dhiira jettanii maa fannifamu wallaahi harmeetii sagalee kee dhaga'uudha maraattuuni bilookee dhiira isa wajjin hin jiraachuudha. Minna waan jiraachuu baadhee kubaa koo jiraadha. Maali? Dhiira malee waan jiraadhee hoo dhaabbadhee hafee hoo tammaatii ofii namatti caalu hin jiru na amani. Haadha kee bilooktee haati tee sagalee kee dhaga'uudha akka kana mandaraarra kaatti akka ati bilookte quba hin qabdu bara. Silaa akka ati bilookte quba qabaatte wallaahi siif hin dawwaltu turte. Garuu immoo akka ati bilookte quba hin qabdu. Isii maatii isaaf jettee maatii ishii bilookte. Sabbii maatii sababa qaama ishii qullaa biraa qabduuf jecha. Deebisee isaaniiyyuu ta'uu fididdaan ishiin firatti dawwalee ammallee situ naa wallolchi maatii keessi na walitti naqeemi jedhee as faraarraa jira. Kanuma keessa immoo nama biraa jaalate. Inni nama biraa jaalate jennaan ishiin immoo gwaddeenyuma isaa jaalatte itti deebite. Gwaddeenyuma isaa. Amma kun maraatuma moo fayyaadha? Akkamitti namni gwaddeenyaa jaalallee kiyyatti deebi'ee jaaladha? Tokko ishii gwaddeenyaatti deebitee jaalatte. Gwaddeenyaa ishii sun immoo gwaddeenyaan isaa sun immoo
wajjinii sin jaaladha jedheenii xiqqoo son turin birrii gaafate. Birrii san gaafannaan ergiteef. Erginaaniif erga birrii san ergitee booda onlaayinii irra saa barbaade seenaa saa barbaade diina. Kanuma keessa suuraa gwaaddanyaa isaan immoo lammaffaa kana immoo dubartoota poostota miidiyaa irratti. Maaliif poostotan jennaan ani quba keessan qabu jedhe. Kana boodammoo akka barbaade ishii godha. Inni duraa sun immoo maatii ishii ni arrabsa. Haadha ishii ni arrabsa. Abbaa ishii ni arrabsa. Ishii ni arrabsa. Ilaala shamaroochee. Tokkoffaa irratti dhiira jettee maatii kee kaaddee jennaan na amani. Gaafa ati jaalalli haga jiru wal loluu jira. Gaafa wal lolte haadha keetii isii dhiiste deemte sana abbaa kee isii dhiiste deemte sana kan haadha keen kabanya na kabajjaa haadha keetuu naaf jettee dhiiste dhufte miti baay'ee fuudhee gurra si qabee gassi darbata. Sababni isaa namni haadha ofii kabajutu haadha manaa ofii kabaja. Nama maatii ofii kabajitu abbaa manaa ofii kabaja. Yoo ati maatii keen kabanye yoo ati maatii keen jaalanne boru wallaahi na amani. Maatii kee ati isaaf jettee isaaf laa ilma dhiiratiif jettee jaalala isaatiif jettee maatii kee bilooktee jaalala isaatiif jettee maatii kee dhiistee isa bira dhattu suni jaalalli akka har'aa kanaa miti. Guyyaa tokko lolatu jira. Gaafa walitti bu'e ilkaanii fi arrabni iyyuu walitti buute dhaggeeffadha. Gaafa kana wallaahi rabbiin balaa nattaa buusu yoon siin sobe jechuudha. Warabbal kaaba dhugaartu sinitti guyyaa walitti buute satti kan maatiin kee kabanya na kabajjaa ati ko anaaf jettee nama maatii kee dhiistee dhufte ati ko anaaf jettee nama maatii kee bilookte indagattee siin jedheetu si yaadachiisetu ittiin si arrabsa. Akka baaratti si dhiitee akka barbaade si dhiisee akka barbaadetti si jiraachisa. Maatiin kee ofitti sin deebisu jedhee jechuudha. Ilaala shamaraaf hin dhaamsa kana dhaamu jira. Haga fedhe maa waan fedhin ta'e maa lubbuu kee hin dhabiniif of kenniif kabaji jaaladhu sirra darbee maatii kee dhiisi. Sirra darbee maatii kee bilooki. Isa bilooki kuti. Gaafa inni maatii kee bilooki siin jedhe bilooki kuti. Isuma bilooki deemi. Wallaahi namni maatii kee hin kabanye si hin kabaju. Namni sin jaalanne ana oona kabaja ana oona jaalate maatii koo kabajuun dirqama isaati. Si galee isaaf hin taane taananoo. Gaafa maatii kiyya bilooki naan jedhu sana bilooki biraa deemi. Wallaahi dhugaan sanitti hima. Gaafa maatii kee dhiisi na bira kottu sana isuma dhiisi. Akkasi. Yoo maatii kiyyaaf kabajaa qabaate si kabaja. Yoo maatii keeti si jaalate si jaalata. Ana bira darbee maatii kiyya arrabsee na jaalata. Ana bira darbee maatii kiyya arrabsee tan isa wajjin hin jiraadha. Ikkoo ana akka barbaadetti ol ladhiite ganna dhiitetu ana bira darbee maatii kiyya arrabsa. Ana bira darbee maatii kiyya dhiita. Maal sila ta'eef eenyunni isa xurabbiseetan immoo ilma dhiiraati bar. Bursi dhiisee si fannisee si biraa deema bar. Har'a maatiin asii bilooksiisee si arrabsu. Way harmeessuun garaana nyaatte wallaahi laaziim. Ani sagalee ilmoo kiyyaa yaada jettee mandararraa deemtee bilbila dawwalchiifatti. Sinitti haa dhaga'amu. Jaalalli har'a jiru kuni booda hin jiru na amanaa. Jaalalli har'a wal fannisna waliif duuna waliif nyaanna afaan keessa wal nyaanna afaan keessa waliif fudhanna jettan kuni haga dhumaan jiraatu. Namni gaafa wal jaalatu haguma ilkaanii fi arrabni wal cineenu guyyaa tokko walitti bu'uun keessan hin oolu. Gaafa walitti buutan garuu waan sin gootan sanaan sin arrabsa. Amma maatiin kee fiqaranyaa keessiif hin jaalanne taanan dhiisi deemin. Maatiin kee siif filanne. Maatiin kee amma fiqaranyaa kee ati ni jaalatta yoo ta'e inni si jaalata yoo ta'e maatii keetti ergatee waraqata maatiin kee lakkii kuni siif hin ta'u jennaan tan maatirra beeku hin jiru. Ati maatirra hin beektu maatiin amma fedhisu ta'e baay'ee sinirra beekan. Siif hin ta'u jennaan achumatti qatti godhe lakkii naaf hin taatu. Maatiin kiyya dideera bakka. Kalas wanti isa dhiistee maatii kee dhiistee maatii kiyyaa fi isa keessa tokko filadhu gaafa maatii kiyya nattaafa malee ani sin dhiisu jettee isa duuba galtuuf hin jiru akka saree. Gaafa sana immoo fuudhee ati ikkoo nama akkanaati sin jedhetu fuudhee si waraana amani. Jalazii yoo ati kabajaa maatii keetii qabaatte waa hundarratti qayyii basmarii godhe. Tokko qaama kee qullaa irratti qayyii basmar. Namni si jaalatu qaama kee qullaa sin gaafatu. Ishiin amma akka kanatti maatii ofii irra dabartee arrabsiistu kuni qaama qullaa waan biraa qabduuf as faraarra'eetu. Ilaa yaa obboleettii koo namni si jaalatu si sattara si kabaja. Namni si jaalatu hatta yoo ati akka kanatti xiqqishuma uffata uffatte yaa bareeddu koo uffadhu. Namni biraa akka qaama kee ilaaluun barbaadu sin jedhee si gorfata. Namni dhugaan si jaalatu.
Ofiisaatiif illee haga ati dhaxxee bira geessutti silaaluun barbaadu. Sissinniidhaan si arguu barbaada. Namni si hin jaalanne garuu yeroodhaaf waan si barbaaduuf qaama kee achi garagar as garagar harma kee natti agarsiisi. Qaama firaabeetii kee waan hunda si gaafata. Nama akkas si gaafatu qayyi basmarii eksiitti godhe. Dhiira akkana dhiira qaama qullaa si gaafatu wallaahi bilooki maa birrii dhiisitii miliyeetama naaf hin kenni maa diyaaspoora miti waan fedhe hin ta'in. Ilaa yoo ani of kabaje inni sun na kabaja. Yoo ani hin bii jedheetu of kabajee jiraadhe na kabajee jiraata. Yoo ani immoo har'a fannifamee fi natti agarsiisa akkuma inni jedhe galabbaxame yoo jedhe galabbaxame ol galabbaxame gadi galabbaxame yoo naan jedhe akkuma inni ta'e akkuma inni naan jedhe yoo ta'ee fi dhugaadha har'aaf gammachuudha siifis isaafis garuu miti yaabbuleetti koo ilmi dhiiraa akka uffataati. Sinii galee akka uffataan beektanii ammaan uffata kana kan hin qayyaradha. Gizee uffata qayyaratan amalli isaanis qayyaramaa deema. Akkasumatti maaninnatii isaanii uffatuma wajjin qayyaramaa deema. Sababbiin isaa shamarratu dogongorsiisa. Shamarri miidiyaa kanarraa, shamarri lafarraa isaan nama dhugaan jaalatan keessa isaaniitii qaban. Garuu dubartoota tokko tokko immoo yerootti dabarfachuu itti fayyadamuuf miira isaaniitiif. Sini galee isin nama akkasiisan hin ta'inaa. Namni si jaalatu birrii sin gaafatu. Namni si jaalatu qaama kee qullaa sin gaafatu. Namni si jaalatu si kabaja. Namni si jaalatu si fabboomamu waan ati jette hunda siif dhagaa. Ganaa qaama kee qullaallee ganaa erga qaamni kee qullaa si harkaa ba'e booda ilaa namni birrii si gaafate gaafaati birrii san kenniteef kaatee maqaa kennamu sitti jijjiirama tarii bilbila si dawwala tarii si hin dawwalamu tarii si bilooqa tarii akka barbaade si godha. Sababni isaa waan barbaadu waan argateef. Tokko gaafa qaama kee qullaa si gaafate qaama kee qullaa gaafatti agarsiiste raawwatte innaati akka baaratti si jiraachisa. Barbaadu ol si fannisee barbaadu gas si fannisee ati takkatti dubbattee jennaan takka aarteetti dubbattee na ani qaama kee qullaan qaba barna biraa hin dagattee ola sii baasa seenya. Idmee kee guutuu mana hidhaa jiraattaa jechuudha. Mana hidhaa osoo hin jaalatin akka gaafa duraa jaalalaan qaama kee qullaa si gaafatee sirraa fudhate sana miti. Akka gaafa duraa qaama kee qullaa natti agarsiisedhee si kadhatee jaalalaan si kadhatee itti agarsiiste viidiyoo si waraabbate sana miti. Gaafa kana si dhiita. Gaafa kan dubartiillee sirratti jaalata. Waan barbaade si fuudhu garuu idmee kee guutuu si as faraarra'aa takkaa birrii sirraa nyaachaa takkaa akka fedhes godhee si waliin jiraata. Sababni isaa sababa qaama kee qullaatti agarsiisteef jecha. Isa ati garuu jaalattee qaama kee qullaatti agarsiiste. Waan jaalattuuf innis gaafsan du'ee ka'ee si kadhateetu itti agarsiiste. Gaafa kana garuu idmee kee guutuu abboomamtee fi akka baaratti akka harreetti dhiittamtee jiraatta na amani. Kun immoo ta'u waan hin jedhetuun hin haftu. Dura of kabaje. Ergasii harkaa ba'ee booda akkas na godha akkas. Bishaan lafatti naqame